Maali Oromoo first yookiin ani Oromoo jechuun kun maali wanni habashoota akkanatti aarsee Oromoota walitti fidee maali jennee wanta takkaa lama qabxii takkaa lama sanii tuquun barbaada. Namni tokko ani Oromoodha yookiin ani ana gaafa jedhu waa lama jechuu jira. Tokko ani eenyummaa kiyyatti maalummaa kiyyatti hin qaanfadhu. Maaliif yoo jenne maalummaan kiyya sun eenyummaan kiyya sun aadaan kiyya sun seenaan kiyya sun waan irraa qaanfatan hin qabu. Tanamaatii gadii miti. Tanamaatii gadii miti. Eenyummaatii akka gaarii ibsiti. Naaf taate sillee ta'uu baattu jechuudha. Kana jechuun hariiroo siyaasaa keessatti hariiroo ummatoota jidduutti keessattuu hariiroo wal qocoluu fi wal cunqursuun jirtu keessatti rakkoodha qaba. Maaliif namni tokko ani ana gaafa jee sun waan tiyyaa narraan tuqinii dhufa jechuudha. Sun akka kiyyaa narraan tuqiniitu dhufa jechuudha. Namni tokko Oromummaa kiititti boone jechuun Oromummaatti aanee Oromiyaa dhufa jechuudha. Oromiyaan maal of keessaa qabdi? Uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in margaa citaa of keessaa qabdi. Albuuda of keessaa qabdi. Loonfee of keessaa qabdi. Alagaan biyya teenya kadhuuf nu jaalatee yookiin nu lafarraa fixuuf osoo hin ta'in qabeenya keenya nurraa saamuudhaaf jechuudha. Namni tokko duraan Oromoodha jennaan sanitti aansee Oromiyaan tiyyaatti jechuudha. Gaafaan Oromiyaan tiyya jee wallee hacaaluu qofaaf namni irratti hin dhufu qabeenya fiit irratti abbaa ta'uu barbaada jechuudha. Alagaan biyya teenya irratti humna nu cabsitee abbaa irratti taatee nu hagabsite gaafa nuti Oromoodha jenne kan itti aanu qabeenya keenya harka keenyatti deeffachuudhaaf akka tattaafannu waan beektuuf osoo nuti haqa teenyaan gaafatin eenyummaa keenya sanuu keessatti awwaaluu barbaaddi jechuudha. Bakka amantiitti itti fayyadamu, bakka hojiitti itti fayyadamu, bakka hojiitti itti fayyadamu, bakka daldalaatti itti fayyadamu. Yeroo dhaqanii waa bitan itti fayyadamu, yeroo waa gurguratan itti fayyadamu. Oromoon gaafachuu dhaqanii meeqa gatiin kana hin beeku ani yoonni jedhe kaanis nagaatti oole anis hin bitu jedhanii dhiisanii deemu. Lolan barbaachu waan biraan barbaachu dhaqaatii gaafadhaa gatiisaa kun meeqa eessaa. Dhimma Finfinnee dhimma abbaa biyyummaati. Dhimma Finfinnee irratti paartii Oromoo dhiisi lubbuun Oromoo dhugaa qabsoo Oromoo keessa political community Oromoo keessa namni Oromoo ta'ee ormatti galee dhabamu. Garuu hogganoota siyaasaa Oromoo jidduutti dhimma Finfinnee irratti garaagarummaan uumaan jiru. Osoo qalbii qabaatanii dhugaadhaan nu kuffisuu barbaadanii kana hubachuu qaban turan. Maaliif qabsoo wal'aansoo keessa hoggaa seentu qaama waliin wal'aansoo seentu san ejjennoo isaa sirriitti beekuu qabda. Laafina isaa sirriitti beekuu danda'uu qabda. Ciminni Oromoo tokko dhimma Finfinnee irratti. Dhimma Finfinnee kaleessa eegalle. Dhimmi Finfinnee ijoollee ta'ee yaadadha. Ijoollee ta'ee hawwisoo abaa'oo keessatti waan ture. Finfinnee jirtii goojjoon kiyyaatti ijoollee argee tur ijoollee Finfinnee hin dhufin. Finfinneen bakka Oromoon irraa buqqa'uu eegaleedha. Bakka gabrummaan Oromoo itti eegalteedha. Finfinneen galma bilisummaa Oromoodhaati. Kanaaf hubannoo irra burraa kan nun ka'e. Torban darbe san uummanni waggaa garagalee akkasitti kan bahe abaa'oo simachuu qofaaf miti. Tuttuqqaan isaa yaalan. Alaabaan Oromoo, alaabaan qabsoo Oromoo, alaabaan dhiigaan dhufte Finfinnee hin seentu. Ilaalchi farra Oromoo ta'e sun bifa saniin calaqqisuun Oromoon imala gara biraa qabates kaansel godhe akka dhufu godhe. Kan dhufuudhaaf fedhiin qabnes garagalee akka dhufu kan godhe. Kuni dhimma Finfinnee irratti dhimma Finfinneeti beeki. Dhimmi hiriirri guddichi miliyoonni 4 irratti argame suni dhimma Finfinnee ta'e. Dhimma simannaa bira dabree dhimma Finfinnee ta'e. Paartileen siyaasaatis dhimma kanarratti ejjennoo waloo agarsiisuun dirqama ture jechuudha. Shan qofa miti. Paartilee jiran hunda osoo walitti fiddee garaagarummaan tokko hin jiru. Kanaaf ibsi isaan agarsiisan sun dhimma Finfinnee irratti Oromoon hanjama qoosaa akka hin qabne dhimma Finfinnee saba Salamoon keessa akka jiranii mirgi isaanii akka kabajamu haa ta'u garuu magaalaa guddoo handhuura Oromiyaa kan taatee fi magaalaa qabsoon guddaan falmaan guddaan irratti godhame akka ta'e warri har'a abbaa Finfinneeti isin asii deemaa jiru kuni bulchaa dammaqsaa fa'aa gaafa 2003 fi 2004 tumamanne asuma turan. Gadi bayanii manguddoodhaaf hin dirmanne. 2016 hiriirri yaamamee namni keenya akka waggaa tumamu asuma turan gadi hin baane. Oromoon beekee dhimma Finfinnee irratti waanuma fedhe lubbuu fedhe wareeguudhaaf qophiidha. Kana hin beekne isaan. Kanaaf ibsa ejjennoo paartilee sun isaan dhiyeessanis wanni isaan rifachiisee isaan dinqisiisee fi baay'ee waan nuti uffataniif. Oromoon tokko qoodamte chirichaaroodhaan isaan bitanneedhanii waan yaadaniif. Kanaaf baay'ee wanni mo'annee maali beekta biyya kanatti waan nuti uffataniif.
alagaan si tuffatu laaftutti lafaan dhoofta. Diina yoo tuffattes mo'amta. Kanaaf ani Oromoon ibsa ejjennoo paartilee shaniinitti sarpiraayis ta'e dinqisiifannaa argate waan jirutti fakkaatu. Ormi garuu Baqqalaa Garbaa fi OFC'n waan biraa akka ta'e Ibsaa Nagootii fi maaliin Garbaa ta'e Lammaa Magarsaatii paartii isaa akkasitti ilaalan. No. Finfinnee irratti Oromoon xiqqaa guddaan ejjennoo hangana hin jallanne akka qabu kan agarsiise san qofa osoo hin ta'in ilaalchi farra Oromoo asirratti murnoonni tokko tokko agarsiisuu yaalanii fi biyyattii kana keessa miidiyaadhaan gaggeessan beektaa wanni isaanii hin galle dur bara 1970 keessa Oromoo rukutuu yoo barbaadan fidisteedhu Hayilee Fidaa irratti kan duulan yoo isaaniiti Oromoon tarii bara sanillee ta'uu danda'a akka waan Oromoon shira san waan hin agarretti fakkaata Hayilee Fidaa irratti yeroo duulamaa turetti Hayilee Fidaa miti waan isa duuban jirudha kan rukutuu barbaadan bara 1990 keessa Leencoo Lataa irratti kan duulamu Leencoo irratti duuluudhaan abaa qofa irratti kan duulamaa ture Oromoo hunda irratti kan duulan amma immoo Jawaar irratti kan duulan deflected fakkaata kanaaf inni isaan rafachiise maali nama ilaalcha yoo waraana ibsa isaanii nagarran Keeniyaan ture isaan amma maal barbaadanii qabsoo Oromoo kana nama tokkotti gadi xiqqeessanii tokko baga xiqqeessuu barbaadu lammaffaa immoo duula nama sanirratti gochuudhaan waan nama san miidhan fakkeessaa garuu qabsitti miidhuu barbaadan kanaaf kan ammoo Oromoon itti dammaqee jira kanaaf yeroo hogganoonni 5 paartii 5 bakka bu'anii